Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Egaa kaayoo laaltan ayyaantuni waanuma tokko bichaa yookaan hojii onlaayinii bichaa hojjetti waan fakkaatu wayii namatti fakkaata namoota baay'eetti. Hojii ayyaantu hojii idilee jechuun kanaadha. Hojiin inni jalqaba yeroon galee jalqabee hojjechaa jiru hojiiwwan horsiisuu hoolotee horsiisuudha. Iddoo kana dursaa odoo waa'ee hojii isinitti hin darbin iddoo akkatti bal'aa argitan kun iddoon itti lafa qotee bulaadhaa kaasaa mana jireenyatiif kennamee fi lafa baheedha jechuudha. Lafti kuni kaasaa itti nyaatanii jiru. Akka hin qotamne dhoorkadha. Garuu horii irratti bobbaafachuu hin danda'ama. Kanaan wal qabateen kara naannoo kanaatti oofeen tiksa jechuudha. Hojii akka atitti kabajjetti akka itti of ilaaltettidha. Amma yeroo baay'ee nuti warra qotee bulaa gaafa laalluu gaafa hooloowwan horsiisanii asuma keessatti loon illee argitu. Hoolotii horsiisnu uffanni keenya coonaa manni keenya waan mala hin qabne waan akkasitti sammuun keenya illee kan yaadu hojii qotee bulaa moo maal miiccatteen qulqullooftuu dhiqattee maal hontaatu jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Ani dursaan ofan isinitti himaa achiin booda maal akka faayidaa isaa irratti argadhe illee isinitti anaasaa yeroo hin qabaadhe yookaan immoo yerootti aanuun viidiyoo isinii hojjedha. Ani gaafan hojii kiyyaa ba'uu dhiqadheen mataa koo sirreeffadheen dhiqadheen bareedeen boorsaa koo qabadheen xilaa koo qabadhee hojii koo deema. Beektuu hojii onlaayinii akkan hojjechaa jiru karaa hojii kootii deema. Achi yoon galee kafana koo qayyaradheen boorsaa koo illee qumsaaxinii koo keessa galfadheen dhiqadheen wayyaa koo qayyaradheen wayyaa koo qayyaradhu roon maanii wayyuma xidditteedhaan kaawwadhee karaa hoolotii kootii karaa horii kootiitti ba'a. Hoomuma tokko waanuma narraa hir'ate isuma kaleessa ani biyya arabaatitti jiraadhu sanan jiraachatoo jira malee coona'ee tizinatti yaa'ee maaloo ta'ee too hin jiraanne yeroo baay'ee akkasitti of laalla nuti sammuu keenyatti akkasitti of laala malee hojiin keenya waanuma dhiqachuu keenyaaf qulqullaa'uu keenyan waan barbaanne fira barbaanne deemnee gaafachuu waan nu daangesse tokko hin qabu hojiiwwan kun jechuudha. Egaa ani baay'een itti gammadee baay'een itti jijjiirama argamdee maal hojjennaa suuqii gandaa qabnee namaa gibira gabbaruurra katamaa keessatti suuqii amma hoodaa ibidda bootaatti qabsiifannu dhabnee nama wajjin rakkachuurra waxaa jennee waan nu anamma baay'ee fagoo miti baheen taaksii koo yaabbadhee too deema taaksiin biyya keessaa waddaduu malee achiin boodatti immoo yaasen hoolotii koos horii koos sa'as qabaa jabbiloonis jiru hoolo andaanqoon jira asuma keessa mana lukkuullee argitu jechuudha. Yeroo darbe qaata waggaa lama immoo waggaa sadan waa'ee lukkuullee irratti haasa'een ture lukkuus horsiisaa hoolaa horsiisaa saawwan horsiisaa kuni faayidaa qabeessadha malee miidhaa qabeessaa miti. Anagan lafa qotutti jechuudha. Lafa qoteen fayyadamaa jira. Kanaafuu kuni waan nuyi gad nu deebisu waan nu biyya arabaatii gallee kana hojjennaa nu jechisu tokko hin qabu. Inni maalinni kan kana nu jechisiisu wayyoo mana madaamii argee galeen kana hojjedhaa kan nu jechisu sammuu keenya amansiisuu dhabuudha. Ani isiniin jedheen taa'ee yaaden itti yaaden gadi buusee ol buusen yoon maal hojjedhen adda namarraa ta'a. Yoon kana jedhu adda namarraa ta'a jechuun koo jibba namaatii miti. Waanuma wal fakkaatu akka yuunifoormii namaa wajjin hojjechuu dhiisuu kan jedhudha. Amma fakkeenyaaf amma suuqii buutiksii hojjenne amma ijoolluma keenyatti hojjeta. Daraddara maniituma taa'aa oolu. Kanaafuyyuu hojii adda ta'e gaafa hojjettu homaa tokko rakkoo hin qabu. Boobaa barbaadde uffattee bahuu sin daangessu, dhiqachuu sin daangessu, tolchattee nyaachuu sin daangessu waan barbaadde hunduu mana makee keessatti argatta. Amma lukkuuwwan barbaade manattan argadha, killeewwan barbaade manattan argadha. Har'a killee takkittiin yeroo ayyaanaafaa hanga 35 hanga 40 deemtu geessi jechuudha. 25 dhaabataadha, 26 dhaabataadha. Killee takkattiin eenyuuf laatta killee takkattii kanaan bitteetu. Innaa kanaaf oddoo kee keessatti yoo argatte baay'ee tokko gaariidha. Hojii hin tuffatinaa. Hojiin tuffii hin qabu kunooti lukkuun tokko illee ta'u argaa jirtu. Manni lukkuullee kunoo karanaan yoo isinitti mul'atte ta'e jabbiitu iyyuu jira. Saawwan hin jiru. Ani itti gammadeen ofii kooti jechuudha. Itti gammadeenidha jechuudha. Kanan egaa hojjetachaa jiru mana lukkuus argaa jirtu. Lukkuuwwan as keessatti galuu. Lama sadii illee godhuu hin dandeessu baay'ee annan qannase lukkuu maaliif lukkuun baay'ee lukkoolonni kun nyaata guyyaatti oduma jalatti raggafaa ooltee udaan isaaniitiin baha malee nyaanni nu ga'een beekanii viidiyootti aanu sirrittan isin